guyyaa har'aa ummata jaallan, biyya jaallan, biyyatti guddan, biyya eenyummaa keenyatti barre kana keessatti miira obbolummaan, hafuura jaalalaan, bifa baay'ee nama gammachiisuun wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuu onnee irraa madde, gammachuu natti dhaga'amu guddaa isiniif ibsuu barbaada. Biyya ofii, saba ofii, ummata beekan, aadaa beekan, fuula beekan arguun onnee namatti tora. Dhufaatiin keenya isin yaaduu irraa onneef humna jaala keessan keessaa argannuuf isin agarree deebinee mul'ata qabanne kana biyya kana tokkummaa ishee eeguu, nagaa ishee, badhaadhina ishee, beekamtii ishee deebisuuf tattaaffii godhamuuf Naqamteef Wallaggaa daawwachuun hafuura keessan kana, jaalala keessan kana argachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef dhimma ofiitiif dhufnee akka aadaa keessanii nu kabajjanii nu simattanii jaalalaaf miira obbolummaa nutti agarsiisuu keessaniif kabaja guddaa ummata Wallaggaa guutuuf qabnu ganama kana isinii ibsuu barbaada. Namni gammachuu keessa jiru miiraan guutama waan ta'eef baay'ee dubbadhee dubbii balleessuun barbaadu. Yaa ta'u malee gabaabseen dubbii ijoo waan sadirra xiyyeeffate ergaa koo itti yaadee itti kadhadhee ummata kootti himuu barbaaduun ganama kana isinii qooduu barbaada. Tokkoffaan waa'ee nageenyaati. Jaarraa tokko oliif eenyummaan isaa sarbamee afaan isaatiin gargaaramuu akka hin dandeenye godhamee abbaan biyyummaa isaa, abbaan lafummaa isaa sarbamee biyya isaatti akka sanyii lammaffaa ilaalamuuf rakkatee biyya kana dhiisee baqachuuf sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamaa ta'ee jaarraa tokko oliif jiraateera. Bara akkasii qabsaa'uun, aarsaa kaffaluun, sirna diddaa garbummaaf waan kaffalamu hunda gochuun barbaachisaadha. Har'a garuu ummanni Wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Oromoon afaan isaatiin gargaaramuun gaaffii isaa miti. Gaaffiin isaa inni haaraa afaan kun afaan teknoolojii haa ta'u, afaan misoomaa haa ta'u, afaan addunyaa irratti beekamu haa ta'uudha malee afaan kootiin gargaaramuu gaaffii jedhu bira dabarree jirra. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu har'a hin qabu. Aarsaa qaalii kaffalee, ijoollee kichuu kaffalee, didee dhiiga isaaf lafee isaatiin abbaa biyyummaa isaa ofiin of bulchuu isaa dhugoomsee jira. Gaaffiin kun darbee jira. Gaaffii kanaaf hin qabsoofnu. Haa ta'u malee ofiin of bulchuun qofti gahaa hin ta'u. Misoomuu qabna, jijjiiramuu qabna. Ijoolleen keenya lafa keenya gurguruu hin qabani, hattummaa babal'achuu hin qabu. Waaqa isaanii sodaachuu, ummata isaanii kabajuu, tajaajila haqaa kennuu qabu. Gaaffii jedhu immoo har'as qabna. Kanaaf garuu du'uun nun barbaachisu. Qabsoon hin dhaabbata jechuu miti. Qabsoon kaleessaa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleerra. Dinneerra, mormineerra, qabsoofneerra, waaqa keenya qabannee mooneerra. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Har'a tokkummaan uummata keenyaa, tokkummaan saba keenyaa kan barbaachisuuf injifannoo aarsaa qaaliitiin argate kana
tikfachuu, eeggachuu, tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa sabaaf sablammii, misooma biyyattii kana dhugoomsuuf yoo ta'e alatti kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofne yoo ta'e har'as kaleessa keessa jiraannaa isa har'aaf isa borii hubachaa hin jirruu jechuudha. Kun immoo dubattafummaadha. Dubattafummaan Oromoof, dubattafummaan keessattuu ummata Wallaggaaf hin tolu waan ta'eef nuti mul'anni keenya gara fuulduraa deemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada.